Ijoolleen haasa'uun barbaadu ani haadhafaatee fi amiirraa arginaan dhufe dhageeffadhu. Ati anas beeytaa akka as keessa jirus beeytaa asoo nama taatee bilbiltee keessaa na gaafattee rakkoo ijoollee kanaa buutee na waliin baataa turte fooloo kee funaannatuuf kan hidheen gadda suuraa kee gaggaragalchee irra ooltu si waliin haasa'an barbaadu nama. Dhageettaa haadhafaatee? Wal dhageeffadhaa marattu hayyee hin dhagaa. Innaa fooloo funaannataa fi akkas godhaa oolte kan hidheen gadda suuraa kee gaggaragalchitee. Qooyi abdii assalaamu alaikum. Gana imaan disi. Imaan koi wata kan dubbatin imaan disi tiga imaan wata kan dubbatin ana pada pada kabaju kebi. Abdi duran durse asgela jiradani comment ati barreessitu argenna suuraa kan keessa irratti ol baase. Haadha faatee takki haadha faatee. Waan tokko na dhageeffadhu obboleessa kiyya abdi. Dhiifamaanis wallaaltuudha. Deebii wallaaluu danda'a. Yaasin irraa muutii banii takkitti makofa yaasin hin gaafii takkitti gaafate. Yaasin miti dhageeffadhu abdi. Abdi dhageeffadhu. Na baasi ka obboleessa kiyya yoo nallee tuffatte dhageeffadhu. Waan tokko maaltu jira beektaa? Wanni kuni atis ni beekta gaafa jalqaba biyya kana dhufte. Yaa biyya amma jirtu kana gaafa dhufte ni beekta. Wal nama harkaadhaa yaa dubbiin jechuudha. Gatii kana ta'eefi ati ijoollee kana fiddeerta wanni amma si himatan kun argitee wanni amma si himatan kun dhugaadha moo dhugaa miti. Ijoollee tana waan garaas nyaatu keessa dhageeffadhu siima amma. Dursa waa'ee ijoollee siimuu. Naashi rakkoon qaban hojiin kun kan keeti moo keetii just. Ijoollee ka fide ana dhageeffadhu siima. Hayyee erga fidee ji'a mee? Ji'a afur yaficha fidee biraa biyya galee yafichi siima na dhageeffadhu. Ji'a afur hayyee. An biyya galee Sudaanichi kummaan na godhe kaampaanii jaraatiin dhufee anillee ijoollee nama 15 qofa ijoollee nani fide namni 10 hojii yaa'anii ijoollee tana qofa taawwan hojii yaasee biraa galee ani. Si galee? Nama 10 dhiiftee biraa galte. Namni 10 yaa'e hojiitti lakki. Namni 10 qaaman dhaame hojii miti hojiin dhimmaa miti dhiisi qaaman dhaamuuf yaaseenan ka barbaachisu shuurni jechuu. Nama 10 nama meeqa fiddati walii galatti? Nama 15 qofa wanti ani kuyeeti makanattuu fideeyyuu ijoollee maatii babicha ijoolleen kun ijoollee kana keessaa mucaan tokko haati xiyyaa fi haati mucaa Musaa tokko garaa tokko haati xiyyaa haati isaa takka jedhe. Mucaan riyaadaan kun nama 15 fiddee 15 keessaa 10 qaamaa dhoofteertaa fi 5 dhiiftee biraa gara biyya. Isaan dhayamee fi 5 tana turanii isaan jennaan illee qaanuunni kun na jalaa dhumaa galee deebi'a jedhee deeme'an. Si galee? Jechuun waraqatan qabdu jechuudhaati. Afichuun qabaa nafichu kaansil godheeti an dogongoraan kaansil godhee eegas yoonnaan dhufee afichu. Namichi kun maal na godhe ree waan kana godhuuf Sudaanichi kun maal na godhe birri iqaamaallee kennee fi biraa deemee iqaamaa kiyya baasee gaafan deebi'ee asitti deemu shariikan inni iqaamaa naa baaseen bilooki viizaa dha'uu hin dandeettu. Okay, shariikaan ijoollee ati irraan fidde jechuudha. Ijoollee ani irraan fidee kun jechuudha manduubnummaan kunniin jechuudha. Deebi'ee ana maal na godhe ree akka ani kuweetiin keessatti hin deebine iqaamaa kiyya saqqalee onlaayinii irratti akka iqaaman naan baane ji'a 4 biyya na teessisen namichi. Inkenna nama biraatitti hin bahu viizaan kun. Inkenna garanatti hin bahu viizaan kun. Ijoollee tana hojiitti yaasaa hin jiru. Bilbila yoo itti bilbilu irraan kaasu namichi kun. An dhufee guyyaa 3tti kuyeesseenuu kiyya isatti mul'anne kuyeesseenuu kiyya dhageennan ijoollee tana fuudhee hidhaana jalaa geesse ana sitti deebi'ee jennaan maaliif akka ijoolleen kun fala argatan waan beekuuf. Si galee? Ka'ee ijoollee tana guuree hidhatti naqe. Haadha faatee hin beektaa kuyeetiin Ahmadii dhaqeeraan jedhee ka amma yaasin as keessa taa'ee akkana kijibu kana warabbul kaaba manaa gad hin baane mucaan kun waan naan jedhee biyya kana dhufe qaba yaasin ka amma asirra taa'ee maqaa kiyya na balleessu kun. Si galee? Mee irraa banaati muutii dhugaa kana namni kun marti haadha. Anumaa waliin haasa'e obboleessa kiyya anumaa waliin haasa'e amma ijoolleen namni 5 dhabamte jedhan kun bakka jirtu quba qabda. Kijiba hin dhabamne ijoolleen akka jarri qabamte qabanii eessa fidan. Namichi hin beeku kuyeetichi hin beeka akka saba saalim illee akka waasxaan jiru hin beeka. Mantaqaa shiraa keessa kuyeetii mara biraa akka ani waasxaa qabu waan beekuuf maal godhe guuree ka qabsiise namichi qabsiise kun akkanaan asirra bayanii iyyan malee namichi inni qabsiise niitii namicha obboleettii abbaa shariikaa kanaa kaalidiin kun abbaa shariikaati. Obboleessa abbaa shariikaa kanattu makfara kana dalaga. Fuudhee maal godhee bakka obboleessi shariikaa abbaa isaa jiru sun ijoollee hattan itti ol seenuu nu dhoorge. Ani jala deema ijoollee kana Jaabir Ahmad dhaqee hin beeknu naan jedhanii Ahmadii ka'ee Fahadal Ahmadiin dhaqi naan jedhanii Fahadal Ahmad dhaqee Fahadal Ahmad irraa Sabassaalin dhaqee hin jiran bakka kana mara macarrashaa waan godhu dhabee bakkuma jalqaba jara geessan Fahadal Ahmadiin deebi'ee rabbi na milkeessee yoo achi deebi'u namicha zaabuuta argadhe. Zaabuuta argannaan ijoolleen tuni afaan hin beekani waa takka hin beekani ima boo'ee bira dhaabadhee akka dubartii kana hiqqisee boo'e amma maali naan jedhe obboleessa kiyya daa'imatu achi keessa dha ina dhawaatti tiyyan deemin jettuu oo fuudhee fide eenyu maqaa naan jedhe itti hime maqaa ijoollee shananiitu. Itti himee jennaan namichi achi ol na seensisee naa dawwalee
makfara jarri jirtu jaliib akka jiru na hime. Jaliib halkan keessaa sa'a lamatti akka nama maraatu kana halkan keessaa sa'a lamatti ka'ee jaliibin dhufe. Jaliiboo dhufu. Koppi linki godhaa jamaa nurratti cufutti jira. Hin jiru namichi keessa. Koppi linki share godhaa isin galchaati. Warri yaada qabdan sentanii kennatti. Namarkaa baddi qoy haya jedhi. Namichi keessa jira rakkoon qabu. Dubbii yoo kijiba taate waan amma dubbate deebi'ee dubbatu hin dandeenye malee ilmi namaa. Jedhi rakkoon qabu jedhi oofi yallaa. Nama harkaan badu ijoollattii ka'ee deemee jaliibi argadhee jaliibi dhaqee itti lookeeshinii erge namicha wannaa kanatti as jira kootu ijoolleen as jirti jedheeni namicha Sudaanii kanatti jechuudha ijoollee tana fide Eertiricha kanatti illee erge maal godhanii achi yaasanii solobiyaana jalaa galchan waan si ajaa'ibu makfaraan itti argeessanii jechuudha makfara ijoolleen jirtu kana yaasanii solobiyaana jalaa galchan ijoollee. Yaa mafakri 715 jijjiirama haya. Mafakri 715 jijjiirama achi keessa taa'u. Kanneen jijjiirree akka solobiyaa jijjiira seensan achi hiyyaasne almuhee mas ga'ee. Garuu warri asitti tokkokkii kanarra bahee mataa gaggaragalchee ol garagalchullee namni maatiin biyya keessa akkas ta'aa jira kuni marti kijiba. Ijoollee tana jechuun ani maati. Ijoollee tana jechuun anaaf maati. Namni dubbii kijiba. Qoy Amira anis waan gaafadhu qabaa qoy itti fuufiyaa hayyee. Namni akkami dubbii kijibaa kana qabatee tiktokii irra bahee ijoolleen gara seente dhabamtee akkas taate maalii taate mee namni waastaa qabee as dhiyaatee na waliin deemee bu'ee na waliin. Adabade Amira me qoya me rabbi jedhaati qoya man rakkatan asuu jirraa inshallah basame min badabubin qoya anis waan gaafadhu jira bar qoya dubbii tana keessa bar waa laalu jira isinis waa laalaatiin xallaanuma waliin haafisa dubbii baya dhooggan malee galan dhoogganii itti fuuf. Inna akkasi jedhe deemee ijoolleen ka jirtu as jiranii namichi ka godhe ijoollee wanti tagayii boyitilleef qabaman hin jiru namichi beekeeti anaan dheessisiisuuf anarraallee hatta nana fakkeenyaaf wanni jiru akkasuma haa ta'u anaan dheessisiisuuf ana sit deebinaan guuree makfara naqe namichi nama ofii beeku waastaa ofii beekuun dubbisee sii gale. Akka gaafa saniirra namicha kana gara deema soqa hin soqa akira isaa maal godhe deemee anaa barbaachuutti ka'e amma booddee isaa sii gale namichi kun jechuun anuma qabsiisuuf adooni qaama hin hojjechiifatin. Sigale inna kana waan ta'eef dubbii jiru akkanatti wanti ijoolleen dhabama wayituun jiru ijoolleen kun anaafillee rahima kiyya maatiidha namni raasaa diinaa fide yookaan dunyaa irraa nyaadhee ani fide hin jiru waan garaas nyaatu keessa amma yaasi mucaan amma akkana haasa'u kun jechuudha. Tola hin finne walumaa galatti tola birrii dilla sanii isaa fuutee fiddaa miti obboleessa kiyya namni tokko 600 dhufu jira anis quba qaba waan ta'eef na dhageeffadhu abdii kiyya galatoon ulfaadhu tokkoffaa obboleeyyan kuni dhufee ana miira na beekuu baatti na beekuu no rakkoo hin qabu asirra baatee mataa gaggara galchitee narraa iyyaa oolte taloola arge garuu an dubbachuun barbaanne illee guyyaa dhiisi dhageeffadhu kaamiiraa itti dhiisi waan tokko dhageeffadhu waan tokko sikina sanani ka mataa kee gaggara galchuu san dhageeffadhee miti fixattee mee na dhageeffadhu. Tokko faa biyya san keessa illee hin jiru ijoolleen kun garuu garaa na nyaatan akka obboleeyyan kiyyaa tokkotti jechuudha. Tokko lammaffaa Amiraani mataa gassi gara galchuu miti usuu toltee mukarratti illee si fannifteeti. Amiraan hin goone Amiraan jedha shisma imaani jechuudha. Maaliif jennaan ijoolleen tun biyya baatee ati ji'a 4 biyya teettee hanga achi deebitee jette yookaan ji'a meeqa biyya kana kee amma deebitee haga jette ji'a meeqa sulubiyatti hagamidhani jaliibitti hagamidhani ijoolleen tun namni manaa gadi baatee hujii baatee kasilkiin jaraa hin hojjanne bakka jarri jirtu hin beekne nama tokko hin taane nama lama hin taane nama 5 achi buutee isaa dhabanii usuu ana taateeti ni maraadhamoo nyaadhee dhugee deema jedhiiti bakka ijoollee tana dhaabadhuuti yaati 500 kanfalanii biyyarra bayanii ijoolleen kun achi buuteen isaa lubbuun nama 5 achi buuteen isii dhabamtee kamaatiin quba hin qabne ni beeka mana hidhaa gaafa seente silkii sirraa fuudhama uffanni sirraa fuudhama fuudhii nyaataa dhugaatii balbalarraan sitti hiixatan malee wanna takka argachuu hin dandeessu. Haya maatii yoo hin dubbifne obboleessaa obboleetti qabanii yoo hin dubbifne baatii 4 guutuu ati biyya teettee achii dhufte hanga ammaa kanatti maatii faamilii yoo wal quba hin qabne faamiliin maraachuu qabaa jechuudha. Ana akka biyyatti uffata lafa kaayee deema. Listen na dhageeffatu tokko san. Lammaffaa taree deebi'ee dogongorri guddaan ati qabdu yoo jiraate biyya san keessatti usuu seera hin qabaatin nama fiduudha. Usuu waraqata seeraa qabaatte qaanuun otoo si jalaan dhumanne wanni biyya si galchuu hin jiru kana waliin somnu jechuudha. Ati maaliif biyya galte qaanuuna keessa biyya galtee waraqata dhoosifattee achi as deemuudhaaf biyya galte kana dubbii adii sitti hima. Dhageettee waraqata dhoosifachuudhaaf gara biyyaa galte. Tokko ati mataan kan keetuu seeraan qabdu nama seeraan ala biyyaa baasuun dogongora guddaadha. Argite
ani najala allage najala fannifame minaamin ka jedhu kana hin dhagawan addaata masitti masilleen beeku jaralleen beeku tokko san lammaffaa ijoolleen kun qabamanii fedhii kan keetinaa fedhii keetinuu haa ta'u fedhii keetin alayyuu haa ta'u qabamanii eega qabamanii yoomitti biyya galanii furmaanni jaraa hoo maali mallaqni jaraa hoo deebi'a kana gaafina si gaafadhu akkasi kanuma kan yaadullee kan si gaafadhu jedhu barbaadullee waa gaafii bareeda gaafatte kawaayee mallaqa jaraa gaafii bareeda gaafatte si galee haya kun mallaqa jaraa mallaqni kun ammoo wanti gaarii ta'ee ammoo rabbi dhugaa tan as biratti baase mallaqni kun namicha kana liinkii hin galeef hubadhu namicha kamii liinkii hin gale namicha manduubichaati jechuudha bar biyyarraa kafite si mallaqa nyaate na dhageeffadha mallaqa takkoon irraa nyaadhe hin jiru na dhageeffadha arafaati maa suudaanitu jara beekaare obboleessa kiyya suudaanitu jara beeka baangaadiyati irraan fiddetu jara beeka tu beeka bar koy naasir koy ati bar manduubi fidde abbaa duubitti fidde duube fidde bari kun isaan hin galchu bar kan beekan ka jarri beeka kan jarri baadiyyaan dhufani sirraan dhufani arafaate waa tokko si gaafadhu ada nabaa saamee anallee yoo geessisan wanni tokko dhiifama abdii koo laal ijoollee kana situ beeka miti tuweetin keessaayyuu mallaqa yoo sitti kennanii jedhani ijoolleen kun responsibility yookaan ammoo itti gaafatamummaa kan kee jalaan dhufani sii galee wanni abdiin ammaasee kun tokkochi fudhataman qabu tokkochi abdii ani no dhiisi fudhatama qabus qabaatu baatus ka duraa ofiillee qabsiiftu isaanillee qabsii qabatan fudhataman qabu yanne malikanitti abdii yaada dhugaa ta'e dhageeffadhu amiira itti yaada dhugaa ta'e lafa dhugaa dhageeffadha guys dubbiin nabii kennamaa mi'ooftennan ta turte dhiisanii ta hafte haasanii tokkoffaa jireenyi ijoollee tanaa fuuldurri ijoollee tanaa akkam jettee yaaddaati manuma hidhaa keessatti shamuudha moo gara biyyaatitti galchaa jirta moo jala deemtee hordofte lammaffaa mallaqni jaraa hoo akkam jireenyi ijoollee tanaa akkami haati ijoollee tana mallaqa itti baaftee sabbata ofiitti gurgurattee biyyaa baaftee cinqaa keessa jirti arafaate ana malee iyyuu eenyu hordofaa jira mee sila ka miidiyaa irratti amma haasaan kana hordoftee ishii eessaan geette eega kuweetti deebite ji'a meeqa kun amma jara namicha dadhabne namicha akka baasaan jirre argina ijoollee si galee saada ijoolleen kun akkam taati jettaati kanarraa haasayanii ammallee namicha oyi amiira rabbi yadi koy rabbi yadi amiira koy atta godhuu heddaati atta gootaati atta godhuu heddaati arraan kan aywa amiira indaga bakka ati wanni gootu wanni gootu miti obboleessa kiyya nama sitti haasayaa jira bar keessa wanni soolii naa son jiru waan haasoyte asumarra haasoyte fitte dhageetta abdii miidiyaa warra waan haasoyte asumarratti haasoyte rabbii jedhaa wajjinaa dhageeffadha yookaan isin bira bayaa ayyee abdii si gaafataara gaafii kan kun adeebisuu hin dandeessu afaan oromoo si dubbadhee bar akka maal na gaafatte mee an gaafii nan si gaafadhe ijoolleen kun xumurri ijoollee kanaa maal ta'a guyyaa kamitti galani eessa jiran maffara isaan poolis xaabiyaa isaan jiran waan beektu yoo taate amiiraafis imaaniifis hin beektaa miti kennii fi haadhaqanii ilaalanii warri hiqaamaa qabu dhaqanii ilaaluu danda'anii haadhaqanii ilaalanii tokko sani seensisan akkam goota laa nu seensisan abiibii bar waraqata yoo qabaatte mana hidhaa keessatti abbaa barbaadde dhaqee gaafachuu dandeessa nama ajjeesaniiti miti kan qabaman amiira dhageetta kana sinitti naa carraa nu kenna mee carraa nu kenna mee guys qoya isin nama shan kabiraa fiduun alatti shanan badee galchina qoyaame shanan badee galchina loon sadee gahe malli galchu malli galchu malee jedhe qoyaame guys qoya ifa malee Nasir carraa kenni mee Nasir mee qoyaa dhafaate Nasir waan inni bofulaallee yookiin gadi buusa Nasirillee waa jechuu jira mee waan inni bofulaalan angaas dhibee biraa natti fidina suuraa nama biraa ani kolfadee kana mandara keessaa guurtaniitiin ijoollee keessan nama keessan biyyaarraa yaaftanii katanii kabiraa natti fidina qoyaa kana dura bakka argatu obboleessa biyya ijoollee ijoollee nagaafattee mee arafaate ijoollee shanii kana atta godhuu heddaa sin jedha lubbuun nama shanii ta'an nama salphaa miti atta godhuu heddaati akka maalummaa yoo jettu biyya galchuu heddaaf asii baatii gaafattaame ijoollee kana asitti baasuu heddamo gara biyyaa galchuu heddamo yoo gara biyyaa galtee hoo mallaqni isaan gajjisanii sabbata haadhaa gurguratanii bayan kun ni deebi'aafi
Ijoollee kana akkaataan isaanitti jiru quba qabda. Ijoollee kana agarsiisuu dandeessa. Mana hidhaa koyeeti yoo ta'e namni waraqata seeraa qabu dhaqee abbaa barbaade shaanxaa geessu, abbaa barbaade dhaqee ilaalu, abbaa barbaade dubbisuu mirga qaba. Amaliin bilbila isiin qabdaame. Obboleessa kiyya amaliin bira na keessa ta'a amalii miti kan fidesi. Dhaqxee seensisuu dhoorgan. Attan isiyyuu bilbilii gaafadhoo barbaadde seenuu dhoorgan jedhan. Anaaf isii waliin dubbisnu garuu. Jedhanii miti bar mana teettee ma dhageeffatta. Ati mana teettee ma dhageeffatta. Amalii miti bar kan fidesii bara manduubii kan keessi baangaalii ati irraan fiddellee hin beeku bar situ fide bar duubeen ijoollee kanaa maali? Na seensisuu didanii meeshaa iyyuu finnaaf jedhee na seensisuu didan takka jedhe. Taadhaa ishee si seensisuu didanii ijoolleen kun akka maataatu jettaati.